Galatoom egaa akkuma kaastee Finfinneen tibbana dhimmoota garaagaraa keessummeessiteeti kan isheen jirtu jalqabarratti egaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tibbana waa'ee bu'uuraalee misoomaa misooma koriidarii akkasumas magaalaa Mayyoobsoo hojii wal qabatee dhimmoota hedduu televiizyinii qaanaa wajjin turtii taasisanii kaasaniiti kan isaan jirani. Gabaan turizimii yeroo ammaa kana gara ardii Afrikaatti illee akka fuulleeffatee jirudha kan isaan kaasanii. Egaa as keessatti immoo Itoophiyaan gahee isheen qabdu olaanaadha. Magaalaa Finfinnee keessattis hojii misooma koriidariitiin akkasumas bu'uuraalee misooma magaalattii keessatti hojjetamaniin raawwanni turizimii baay'ee dabalee jira jechuudha. Yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa Itoophiyaan yeroo itti aanutti keessummeessituuf qophiin taasifames maqaa gaarii magaalaa Finfinnee ijaaruu keessatti illee carraa guddaa qabatee akka inni dhufuudha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan isaan ibsanii jechuudha. Egaa misoomni koriidarii guddina hawaas dinagdee Finfinnee fi boqonnaa haaraallee qabatee kan inni dhufe kaasaniiti kan isaan jiranii. Hojiin misooma koriidarii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetame keessumaa daandii konkolaataa bal'isuudhaan mijeessuudhaan kan lafoo deemtotaa akkasumas kan biskiliittiin irra deemullee qoba qobaatti waan hojjetamee fi yaa'insa tiraafikaaf illee shoora olaanaa akka inni taphatee jirudha ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kan isaan kaasanii. Kana cinaan ammoo misooma qarqara lageeniiti. Kaleessa dheengadda Finfinneen naannoon lageen magaalaa Finfinnee maal akka fakkaatu hundumti keenya ni beekna. Haa ta'uyyuu malee yeroo ammaa kana hojii misooma qarqara lageen irratti hojjetameen jijjiiramni qabatamaa fi baay'ee milkaa'aa ta'e hangalmaa'eeti kan inni jiru. Kanuma wal qabatee egaa hojii misoomaa qarqara lageen irratti hojjetameen bakkeewwan bashannanaa fi magariisummaa garaagaraa akkaataa ajaa'ibaatti hojjetamanii tajaajilaaf banaa ta'uu isaanii illee kaasaniiti kan isaan jirani. Dhimmi keenya inni ilaallu kan biraan immoo fooramiin biizinesii olaanaa arfaffaanii Itoophiyaa keessatti banameeti kan inni jiru jechuudha tibbana. Egaa fooramiin biizinesii kunis Itoophiyaatti investi godhaa jechuudhaan dhaadannoo kanaan jalqabeeti kan inni jiru. Itti aanaa ministeera muummee obbo Tamasgeen Xurunaagaa baniinsaa fooramichaa irratti ergaa dabarsaniin Itoophiyaan damee investimentii dorgomaa fi mijataa ta'e ijaaraa akka jirtullee dubbataniiti kan isaan jirani. Yeroo ammaa kana haalonni gabaa Itoophiyaa keessa jiran akkasumas humna namaa baratee wajjin wal qabatee itti fayyadama teekinooloojii wal qabatee Itoophiyaan investimentiidhaaf isa yeroo kamirrayyuu caalaa baay'ee mijattuu fi qophii ta'uu isheellee dubbataniiti kan isaan jirani. Dhimmi keenya inni ilaallu biraanii fooramii jalqabaa investimentii Itoo Itaaliiti jechuudha. Fooramicha irrattis egaa kantiibaa Adaanech Abeebee argamuudhaan haasaa taasisaniin egaa carraalee investimentii Finfinneen qabdutti fayyadamuun waloon haa misoomsinuu jechuudhaan waamicha taasisaniiti kan isaan jirani. Keessumaa biyyoonni lamaan dhimmoota waloodhaan irratti hojjechuu qaban irratti gadi fageenyaan akka isaan mari'ataniif carraa saaqeeti kan inni jiru. Itti aantuu ministeera alaa Italii Maariyaa Tiriipoodiidha jiila kana qabatee kan dhufe magaalaa Finfinnee keessatti foorumichaan cinatti jechuudha hojiiwwan misooma koriidarii akkasumas illee hojiiwwan qarqara lageenitti hojjetamaa jiran kantiibaa Adaanech Abeebee daawwachiisaniiti kan isaan jirani. Dhimmi keenya ilaallu inni biraan immoo tibbana kan magaalaan Finfinnee keessummeessite keessaa eebba giddugala tajaajila dijitaalaa iddoo tokko Addis Masoobiidha jechuudha. Kantiibaa Adaanech Abeebee tajaajila dijitaalaa giddugala iddoo tokko Addis Masoob isa sadaffaa kutaa magaalaa Lidataatti eebbisiisanii hojii jalqabsiisaniiti kan isaan jirani. Akkasumas immoo giddugala arfaffaa kan ta'e kutaa magaalaa Qirqositti eebbisanii hojii eegalchiisaniiti kan isaan jirani. Egaa hojii amma ammaatti hojjetameenis bakkeewwan tajaajilli iddoo tokko Addis Masoobii eebbifamee hojii jalqabeetti itti quufinsi maamilaa jechuudha 98% irra dhaqqabee akka jirullee kantiibaa Adaanech kaasaniiti kan isaan jirani. Egaa giddugalli tajaajila banaa ta'e kun dhaabbilee 20 tajaajila garaagaraa 112 dameelee 85 al tokkotti keessummeessa jechuudha. Kan kutaa magaalaa Qirqos qofaa yoo ilaallu jechuudha. Egaa waliigalaa hanga dhuma baatii bitootessaa kanaatti jechuudha wiirtuuwwan sadii ni eebbifamu jedhan kantiibaa Adaanech. Kana malee egaa dhuma baatii eebilaatti immoo giddugaloonni banaman kutaalee magaalaa 11 keessatti akka isaan wal ga'an illee ibsaniiti kan isaan jiranii jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Finfinneen dhimmoota garaagaraadha kan iseen tibbana keessummeessite isaan keessaa kanneen ijoo ta'an filannee isin biraan kan qaqqabsiisne kanneen amma daawwattan ture guddaa galatooma.